Viidiyoo koo darbe keessatti waa'ee isteeppiin hangaarii kanii paartii tokko, paartii lama, paartii sadii jedhee qoqqoodee haasa'an ture. Egaan amma inni kun paartii sadaffaadha jechuudha. Paartii tokkoffaa, paartii lammaffaa warra hin ilaalle irra deebitanii akka ilaaltan isiniin jedha. Oduu viidiyoo kana ilaalin paartii tokkoffaa fi paartii lammaffaa ilaala. Viidiyoo kana keessatti immoo isteeppiin hangaarii kanii namoonni baay'een appilaayi godhanii sababni isaanii arganne maalidha inni kan jedhu wanta baay'ee barbaachisaa ta'e, iishuu baay'ee barbaachisaa ta'e tokkoon isinitti himaa. Egaa namni baay'een callisee appilaayi godhee ishuu kana waan hin beeknee fi dhumarratti we regret jedhanii deebisanii jechuudha. Kanaaf akkas akka hin taane iskoolarshipii kana utuun appilaayi godhin dura yookaan immoo yeroo keessan gubdanii keessanitti yaaddanii hojjettanii dhumarratti rijeekt akka hin taanee fi wanta baay'ee barbaachisaa ta'e ishuu baay'ee murteessaa ta'e isa malee iskoolarshipii kana appilaayi gochuu kan hin dandeenye tokkotu jira. Isa sanaan sanitti hima jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaa. Gara ittaanutti darbinu. Weebsaayitii isteeppiin hangaarii kan irra galtaniitu yoo ilaaltan wanti tokko wanti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbatan tokko jira. Innis maalidha inni seending paartinariin noomineetiin gochuu qabaa jira. Noomineeshiniin maalidha inni eenyudha inni seending paartinariin kan jedhu kana viidiyoo kana keessatti tokko tokko nan isinii ibsa. As keessatti ofii kiyyaaf illee waan an keessa darbe waan ta'eef salphaatti akkamittiin akka noomineet ta'e illee fakkeenya fudhadhee isinitti argisiisa jechuudha. Isteeppiin hangaarii kamiin agiriimentiidhaan dhufee isiniin jedhe viidiyoo koo jalqabaa keessatti yaadattuu ta'e. Agiriimentii jechuun mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Hangaarii waliigaltee mallatteessanii jechuudha. Kanaaf waliigaltee kan mallatteessu seending paartinariidha. Seending paartinariin qaama barataa sana noomineet godhee dhiyeessu jechuudha. Qaamni suni akka biyya keenyatti ministeera barnootaati. Biyyoota biraati irrattis baay'inaan ministeera barnootaati. Kanaaf agiriimentii kana kan mallatteesse ministeera barnootaa waan ta'eef kan isin ergu seending paartinariin biyya keenya ministeera barnootaa jechuudha. Kanaaf iskoolarshipii kana irratti dorgomuu barbaaddu yoo ta'e ministeerri barnootaa noomineet yoo isin goone ministeerri barnootaa yoo isin hin ergine iskoolarshipii kana irratti hirmaachuu hin dandeessanii jechuudha. Onlaayinii pilaatfoormii irratti onlaayinii karaa ittiin appilaayi godhan jira waan ta'eef isa sana irratti appilaayi gochuu dandeessu. Haa ta'uyyuu malee rijeekti taatu jechuudha. Maaliif noomineet yoo taatan malee sababni isaa agiriimentiidhaan waan dhufeef noomineet yoo hin taane namuyyuu aksepti isin godhu. Kanaafiyyuu iskoolarshipii kana jalqabuudhaan duratti Noovembarii 15 gaafa inni banamu dursitanii noomineeshinii keessan irratti haala mijeeffachuu isin irra jiraata jechuudha. Kanaaf noomineet kan isin godhu qaamni biyya keenya keessaa noomineet godhu iskoolarshipii kanaafi ministeera barnootaati. Ministeerri barnootaa noomineet yoo isin goone iskoolarshipii kana irratti onlaayinii pilaatfoormii irratti guutuu dandeessu malee iskoolarshipii kana irratti hirmaattaniitoo sakses ta'uu hin dandeessanii jechuudha. Noomineeshiniin kun biyyaa biyyatti garaagarummaa qabaachuu mala. Asuma irratti wanti isiniin jechuu barbaadu noomineeshinii kanaan wal qabateetoo akka biyya keenyatti maastarsii fi PhD dha malee warra kaaniif noomineeshiniin hoggaa kennamu an argadhe. Kanaaf warri baachilarii taatan warri baachilarii barachuu barbaaddan daayirektirii dhaqxaniitoo Head of Scholarship and Foreign Affairs kan jedhamu ministeerri barnootaa keessa hin jira waan ta'eef araakkiiloo dhaqxanii gaafachuu dandeessu. Yookaan infoormeeshinii biraallee yoo qabaattan namoonni infoormeeshinii akkasii qabdan yookaan immoo success warri taatan yoo jiraattan yaada naa kennaadha. Yookaan immoo nama karaa saniin dhufe yoo jiraate anis search godhee isinii dhiyeessuu ni yaala. Garuu akka waliigalaatti iskoolarshippiin kun kan kennamu barsiisota yuunivarsiitiitti akka biyya keenyatti akkan argatte jechuudha. Iskoolarshipii kana duwwaa doon taane iskoolarshippiin biraas jira. Haa ta'u malee isteeppiin hangaarii kaniin kun paartikularrii kan kennamu inistiraaktaroota yookaan immoo barsiisota yuunivarsiitiiti. Garuu gaafachuu dandeessu. Maaliif dirqama inistiraaktaroota duwwaa ta'uu qaba kan jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Yugaandaadhaa, Naayijeeriyaadhaa akkasumas immoo Keeniyaadhaa ijoollee baay'ee argeen ture waan ta'eef meedisinii ijoolleen baratan jiru baachilariidhaan dhufanii. Narsingii ijoolleen baratan jiru. Salfa fandidii odoon ta'an salfa fandidiinis jira. Garuu iskoolarshippiima kanaan dhufanii ijoolleen asitti meedisinii iyyuu barachaa jiru waan ta'eef isaan sana isin kiliir gochuu isin irra jiraata. Yoon infoormeeshinii kana irra ga'e isiniifan dhiyeessa. Gara noomineeshiniitti adeemu. Iskoolarshippiin kun gaafa open ta'u daayirektirii xalayaan gara ministeera barnootaatti ergama jechuudha. Ministeerri barnootaa immoo gara tokkoon yuunivarsiitiitti erga. Tokkoon yuunivarsiitiitti maal jedheet ergaa namoota 3 iskoolarshipii kana irratti hirmaachuu kan danda'an nu ergaa jechuudha. Kanaaf namoota 3 keessaa namni 2 daayirektirii iskoolarshipii kana irratti kan hirmaatanii fi namni tokko riizarvii jechuudha. Isaan kana 3 akka ergan gara vaayis pireezidaantii tokkoon yuunivarsiitiitti erga jechuudha.
Vaayis pirezidaantiin immoo gara kolleejjoota yuunivarsiitii san keessa jiranitti ergee sana booda dookumentiin jira waan ta'eef akkaataa itti wal dorgomsiisan iskoolarshippiin ministirii of edukeeshinii keessatti akkamitti akka kennamuu qabu dookumentii wayii jira. Dookumentii kana sheeral sidii godha yoo barbaadanii. Akkaataa san irratti hundaa'eetoo namoonni sadii yuunivarsiitii tokkorraa namni lama namoota dorgoman namni tokko immoo nama eeggataa ta'e noomineet ta'a jechuudha. Erga noomineet ta'e boodatti isaan kun sadeen isaanii warra ministeera barnootaattis deemaniitoo noomineet ta'anidha jechuudha. Kanaafiyyuu isaan kun gara vaayis pirezidaantiitii xalayaa fudhatanii xalayaa sana yuunivarsiitiin erginee jirra kan jedhu mirkaneessee onlaayiniidhaan gara Head of Foreign Affairs and Scholarship kan jedhamu jira waan ta'eef akkasinitti ministeera barnootaa keessa gara isaatti ergaa jechuudha. Inni isaan kan hundumaayyuu walitti qabee erga laaletii boodatti gara imbaasiitti deebisee ergaa jechuudha. Isa dura garuu onlaayinii appilaayi gochuus sinirra jiraata. Yuunivarsiitii keessanirraa gara ministeera barnootaatti xalayaa barreeffamu erga fudhattanii booda immediately odoo deedlaayiniin sun hin dhufin onlaayinii appilaayi gochuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu lamaan iyyuu qabaachisan irra jiraatan. Yeroo tokko ijoolleen kan shawwadamanii noomineeshinii duwwaa qabatanii bakka xumuree jira jedhanii ta'an. Tokko immoo iyyuu noomineeshinii sana irraanfatanii dookumentii barbaachisu guutanii onlaayinii bareechanii galchanii taa'u. Kanaafiyyuu lamaan isaatiiyyuu dirqama waan ta'eef lik noomineeshinii akkuma argattanii noomineet ta'uu keessan akkuma mirkaneeffattaniin liistii tokkoffaarras haa ta'u, liistii lammaffaarras haa ta'u, liistii lamatu jira waan ta'eef warri daayirektirii dorgoman liistii tokkoffaarra taa'u warri kaan immoo liistii lammaffaarra taa'u waan ta'eef liistii kamirra yoo teessan noomineet ta'uu keessan erga mirkaneeffattanii booda onlaayinii appilaayi gootu jechuudha. Sana booda onlaayinii isa appilaayi ta'e sana keessaa teeknikaalii wantoota keessaa fo'amuu qabu erga laalee boodatti Tempus Foundation gara ministeera barnootaatti erga jechuudha. Ministeerri barnootaa namoota noomineet ta'aniin alatti warra kaan keessaa gata jechuudha. Namoota noomineet ta'an sana irra deebi'eetu gara Tempus Foundation ergaa jechuudha. Kanaafi Tempus Foundation namoota noomineet ta'an sana gara yuunivarsiitiitti yuunivarsiitii isaaf filatanii fiildii isaaf filataniitti ergaa jechuudha. Sana booda yuunivarsiitiin barattoota sana intarviyuu kan godhee qormaata kan qoree isa hundumaa erga xumuree boodatti dhumarratti barataa fudhate hin fudhataa barataa hin fudhanne hin dhiisaa. Kanaa achitti erga kun hundinuu xumuramee booda riizaaltii dhumaa gara ministeera barnootaatti ergamaa jechuudha. Akkasumas immoo onlaayinii isin beeksifama juunii 14 yeroo baay'ee naannoo juunii kana kan isaan beeksisan waan ta'eef dhumarratti juun irratti eenyu akka darbe yuunivarsiitiin eenyu accept akka godhe yuunivarsiitiin accept isin godhee Tempus Foundationitti gaafa ergame darbitan jechuu miti. Maaliif isaa boodatti immoo liistii tokkoffaa liistii lammaffaa wanni jedhamu jira waan ta'eef isaan booda erga keessaa fo'atamee jechuudha. Dhumarra erga ga'ee booda juunii 14 gaafa dhumaate jechuudha. Dhumarratti isin beeksisan jechuudha. Juunii 14 yeroo baay'ee juunii 14 jedhama garuu sanis darbuu danda'a. Juunii keessa garuu akka abaalee galaatitti riizaaltii keessan isin beeksifama. Erga riizaaltii keessan beektanii boodatti viizaa appilikeeshinii fi piroosasii gara isatti deemuu eegaltu jechuudha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'ee kanan sanitti immoo noomineeshiniin dirqama. Noomineeshinii yoo hin arganne ta'e cal jettanii appilaayi gochuun gatiin qabu. Noomineeshinii argattan immoo hin appilaayi hongaane gatiin qabu waan ta'eef lamaan saayyuu wal wajjin akka adeemsistanan siniin jedha. Barattoota baachilarii immoo irra deebitanii waan kan infoormeeshinii isaa qorachuutu sinirra jiraata. Danda'ama taanaan qaamaanis dhaqxaniitoo ministeera barnootaa head of scholarship gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo gama biraatiinis jiraachuu mala. Maaliif jennaan biyya keenya duwwaatti akkas ta'e malee biyyoota baay'ee argaan jira akkuma saniin jedhe ijoolleen baachilarii baay'ee isaanii noomineet ta'anii yuunivarsiitii isaaniitirraa gara kanatti ijoolleen dhufan baay'eetu jiru waan ta'eef isa kana request gochuu dandeessu barattoonnis waan ta'eef bakka hin danda'amu jettaniitoo akka teessisan hin barbaadu. Fi noomineeshiniidhaan wal qabatee wanti jiru kana fakkaata. Kanaan wal qabatee gaafii qabdu yoo ta'e gaafii keessa siniifan deebisaa koomentii irratti na barreessaa. Akkuma kana dura ammoo warri sabiskiraayib hin goone jirtu yoo ta'e yuutuubii kana sabiskiraayib godha. Maaliif jennaan infoormeeshinii baay'ee barbaachisaa I know. Infoormeeshinii baay'ee barbaachisaa eessattuu hin arganneen sinii dhiyeessa. Kanaafiyyuu barumsa laayifii keessan geeddaru waanan sinii dhiyeessuuf please like, share, sabiskiraayib godhaa. Thank you.